الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتا سلا جرجلت ترجمتن نجان كوبا كجرت تسناك كو هركايكا باني ترى هان في lidiyaan تكوشي بوهار سجدين فودي باي إدو تبا دائماني كيسيتشودا إيجاكا asumaan warroonni gaaf biyya ormaalee teessanii magaalaa xixiqqaa keessatti iddoon bashannanaa akka waan hin argamnetti ilaaltanillee sooshaal miidiyaa adda addaa hordofuu dandeessanii magaalaa keenya keessattillee magaalaa Adaamaa ka iddoon daa'immanii iddoon baay'ee bareedaa ta'ee fi hawwataa ta'e baay'een ni jiru. Egaa ani baay'inaan hojii irratti fookasii godhoo kan xiyyeeffannaa godha malee baay'ee bakka iddoo bashannanaa kana baay'ee daa'imman fuudhee deemuutti ariifadhu malee. Iddoon bashannanaa kana caccaalu ijoolleedhaaf baay'ee oolmaa hoofeetan akka feetanitti guutee jira jechuudha. Egaa ka har'amee ayyaana bariidhasii bara haara wasimee ijoolleen koo xiqqoo fataa haa jedhan jedheen fuudhee bahee haannan asitti egaa ka markabarra deemaa jirti jechuudha. Ofiishiitii ooffattee toyi maayyoo immoo fuunee hin deemne malee yookaan immoo kan ittiin daakan jechuudha. Kan bishaan hin daakan fuunee hin deemne malee ijoolleen baay'een daakaa jiru jechuudha. As keessatti daa'imman oolmaa ji'a jaa'illee kan as keessa oolanitu jira. Wanti hunduu taphaafis feetaan oolmaafis feetaan iddoo baay'ee hoteela baay'ee bareeda ta'edha jechuudha. Egaa Adaamaadha kuni baay'ee ka TikTok irratti keessattuu argitanii jirtanii Adaama bakka baay'eetti liizooriiwwan adda addaa banamaa akka jiru. Kan kana caccaalanii danuun ni jiru. Egaa mee ani immoo xiqqoo shiimee yeroo baay'ee hojuma koo qofa osoo hin ta'in ijoolleen illee mee xiqqoo haaboo haran jedheedha jechuudha. Kanan fuudhee too deemee akkuma biyya ormaatitti hojjettoonni baay'een ijoollee keessummeessan danuun ni jiru. Asitti immoo haanna nama liidiyaa furattee too jirti. Kunuuti liidiyaa fi haannadha jechuudha. Dura kophaa taphachaa turte. Liidiyaan immoo paarkii biraa keessatti taphachaa turte kan daa'imman xiqqishuu ittiin taphatanii amma immoo bishaan irratti furatte wajjin fataa jechaa jiru. Hoolman guyyaa har'aa kana fakkaataa haanna fi lidiyaan isin jechuun jaaladha. Bakka adda addaa teessanii ijoollee warri qabdan magaalota jiran keessatti akka ijoollee keessa fuudhanii too bahanii bohaarsan dhugaan isin jira gaafa ijoolleen gadi baatee too deebite. Xiqqoo sammuun isaanii bakka haaromee too deebi'a tokko kara barumsaa deemu amma yeroo kanatti ganna mana taa'aa turanii xiqqoo ishii baasanii bohaarsanii waggaa deebisan sammuu haarawaa qabataniitidha kara mana barumsaa kan deemanii. Anis kanuma yaadetti isiniin jedha. Isin immoo yaada keessan jaalattanis waggaa ta'e koomentii jala naa teechisuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Laayik godhaa warri ijoollee koo jaalattan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo ijoollee keessan bakka adda addaa naannoo dhiyeenyatti ta'ee maatii keenya wajjin ijoollee keenya fuudhiti nu bashannansiisi warri ittanii soo jiraattan kana qofa osoo hin ta'in hoteelliiwwan bakka namoonni gurguddaan taa'anii bishaan qarqara ta'anitti boqachuu danda'an ijoolleen paarkiiwwan tokko keessatti taa'anii kan taphatan warroonni eegu baay'eedha jechuudha. Achi keessatti akkuma biyyoota arabaa waggaa deemtan kan jala deemetoo ijoollee eegu jiru. Asittillee sarraatanyoonni danuutu jira jechuudha. Daa'imman akka lafa hin dhoofne akka bishaanitti hin kufne akka iddoo taphatirraa lafa hin kufne juwwaa irratti haa ta'u kan bakka utaalanitti haa ta'u jala deemee sarraatanyaan eegaa jira jechuudha. Amma wanni hunduuyyuu michootedha ta'ee jira biyya keessatti. Baay'ee akkatti ilaalu waan birrii guddaa wayiitiin hin bashannana deeman namatti fakkaata yeroo baay'ee nuti. Anillee nama akkasiitidha. Ijoo birrii xiqqishuun nama ni bashannansiisti. Yoo ati amma fakkeenyaaf seensa qofa yookaan ijoollee taphachiisuu qofaa miti birrii guddaa kan kaffalchiisu. Yoo ati wantoota adda addaa baasii adda addaa wanta nyaatamu wanta dhugamu bakka kanaa kanatti ka xiqqoo kaabbitaan lol ka'uu danda'a malee seensistanii ijoollee bashannansiistanii baasuudhaaf birriin isaa baay'ee simbilii kan ta'e kan taaksii tokkotti kaffaltanidha jechuudha. Egaa kaan yeroo baay'ee isinittan hima wanna jirtuu fi akkaataatti jireenya tan isinitti maayoon kana jedhuani eenyumaa caalee osoo hin ta'in leenjii jireenya koorraa fudhadhee fi naannoo kootitii fi haalan keessa darbe keessaa ka'eetidha jechuudha. Kanan gizee baay'ee dubbadhu waan guddaati miti baasii guddaa ta'eeti miti ijoollee keenya nuu fuudhaa baa yookaan abbaan guddisaa jiraatu yookaan obboleettiin keessa guddisaa haa jiraattu baasii gurguddaa na baasisiisettaniin sodaatina. Murteessan garuu abbaadha akkaataa itti baasisanitti baasu malee seensisanii ijoollee bashannansiisuuf baay'ee waan xiqqaa ta'ee irra deddeebi'een isinitti basiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo karaa keetti erginaa maatii keenya wajjin ijoollee keenya yookaan ijoollee keenya nutti gatannee too deemnetti nu bashannansiisuu jettan bakka adda addaa injira iddoon itti bashannansiisin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo kana isinitti dheeressu baay'ee gabaabduudha garuume laala markabattii fi bishaan illee isiniin jechuufani. Egaa ka keessattuu isiniin warra biyya arabaa jirtan biyya hin deemtu ijoollee wajjin waan ta'eef ni beektu waa'ee bishaanii.
haa ta'u malee wanta biyya keessaa caalaa waan nama gammachiisu homtuu hin jiru. Biyyoota adda addaa deemee jira isaa wajjinis iddoo bishaanitis deemee wajjin tasaafareetis jira. Inni xiqqaan biyya keetii si gammachiisa. Nagaa naataa hedduun isin jaaladha.